Jaartii Mubaarak Musammaa namni jalaa ulfeesse. Miiraan ulfataa ta'e dhiistee anuuntan beekun jiru. Waan jabaadha. Abdii Raggaasaa haalli irra jiru kana fakkaata. Fuulli isaa sirriitti jijjiiramee jira. Gama biraatiin dooktoritiin takka Abdii Raggaasaa silaa na bira dhufee madazzazaadhaan isa ajjeese. Cincinnati. Ifaan ifatti dubbattee wantoota baay'ee garaa nama nyaatu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya aan Big Show isin dhufna jirra. Xiinxala haala miidiyaarra jiru guyyaa lammeen kanaa fi sadeen kanaa dheengadda waa'ee lola Yuukireenii, lola Iraanii fi Israa'el isin xiinxallee turre. Har'a immoo wantoota nama miidiyaa kanarratti deemaa jiru waan akka nama ajaa'ibsiisu Mubaarak Musammaa Samiiraan jaartiin isaa bakka itti nama biraarraa ulfaa'u miidiyaa irratti haasa'amaa jira. Waan garaa nama nyaatu. Waan garaa nama nyaatu. Asirratti wanni hin jedhu iccitii kan namni baase amaddiini. Wanta kanaa yoo ta'e illee wanta kanaa yoo ragaadhaan deemniidhaan mirkaneeffatte illee jaartii keeti waan ta'eef dhimma biraatiin yoo barbaadde hiikuu yoo barbaadde wajjiniin jiraachuu dandeessa malee paaplikii irratti fi nama dhuunfaatti waan akkasii himuun waan gaarii miti jedheen amanaan. Gama biraatiin haala Abdii Raggaasaa yoo ilaalle haalli Abdii Raggaasaa irra jiru gaa fuulli isaa guutumaan guutuutti jijjiiramee jira. Qeeqa garaagaraa wantoota garaagaraa keessummeessaa jira. Haalli namarra jiru kun waan gaariidha. Hin fayyalleedha. Lubbuu isaa irratti waan miidhaa geessu miti. Garuu fuulli isaa jijjiiramuun waan oolu miti. Namoonni tokko tokko daasforaan 100,000, 200,000, 300,000 keessattuu Jamaal Haajii yookaan Jamaal Alii birrii guddaa kaffaluudhaan wal'aansuma isaa kana 100% anatu cufa jedhee waan baay'ee nama gammachiisu hojjetaa jira jechuudha. As keessatti wanti nuti isin hin jennu ijoollee obboleeyyan keenyaa warroonni kiristaanaa takka takka illee gargaaraa jiran. Akkuma sana faallaa ammoo warroonni kiristaanaa takka takka duula garaagaraa irratti banaa jiran. Gariin itti xiqqaata jedha. Gariin ammoo silaa na bira dhufee immoo tubboo koo kana keessa tubboo mormaa kana keessa yookaan hidda na kuttee hafuura na keessaa kutuu dandeessi. Akkuma ituu ana bira dhufe ta'eeti ani waan kanaa oliin itti hojjedhaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Tokko ammas abdii irratti. Gama biraatiin wantoonni har'a deemaa jiru wantoota ajaa'ib nama jechisiisan miidiyaa kanarratti gurraafuu dhaga'uu namatti hin tolle. Ramadaanaa fi Ramadaanaan alattis. Jaartiin namaa kan inni irraa qabdu akkamitti miidiyaa irratti dhufamee abaluutu nama biraatu jalaa ulfeessee እንደውም ሜቢ Samiira jaartii Mubaarak tiyyoo bakka itti rukutatte jedhan maa Mubaarak kan nama meeqa rukutte jiru. Warri nama meeqa ulfeesse miidiyaa irratti bagaan ulfeesse jedha lolu. Amma diinichiti kana fuudhee miidiyaa irra waliin ga'e. Bag a rukatati. Jattii miskiina garuu. Abboomota nama taanetti waan kan dubbachuun qabu. Jattii miskiina Samiiraan akka dhagaye. Hirummaan sila. Yoo erga DNAdhaa fi ragaadhaan mirkaneessanii booda maal gochuu qaban? Hariiroo qaba malee yookaan hiikuu qaba malee dhufee paabliik irratti dubbachuun maqaa gannootaa fi maqaa shaamara. Baga Alfisi. Maqaa balleessuudha. Maqaa shaamara guutuu balleessuudha. Ani yaada akkasiin deegga. Yaada akkasii naan ta'ana. Dhibbatti naan ta'a. Ittillee namoonni. Fakkuun kana Wanti kunillee gaarii miti. Amma Abdii Raggaasaa beekuun gaariidha. fakkeettee Amma wanti hojjetamaa jiru kun maqaa balleessii nama namni ta'uu mala wanni kun ta'uu malu waa lamatti. Of course. Amma diiniin hin lolle Mubaarak. Iccitii biraa dabalee baasaadhaaf iyyii ofi qabe. Iccitii biraa dabalee baasaadhaaf ofi qabe. Waata kan jenneen qaylaa jira jedhame inni dhokfame. Isinillee waan akkasii kana yoo goota jiraatte rabbii isii sodaachuu qabdi. Yoo kaayirooti ta'e asliidhaa fi abdusseetu shakkama. Dhugaa isinitti maal? Yoo kaayiroo ta'e abdusseedhaa fi asliitu shakkama. Wanni kun immoo kaayiroo fakkaata. Wanti kun haaraa miti bar yeroo hedduu. Yeroo akkasii isaaf zeenuu irratti ta'uu ni eegala. Yalla maasalaama nagaan oola.